Hayyee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sirna kabaja ayyaana hundeeffama waggaa 10ffaa waldaa waaqeffannaa idil addunyaa as biyya Noorweey magaalaa Berganitti kabajame ilaalchisee sagantaa garaagaraa simbiraan gahaa turre egaa keessattuu waldaa waaqeffannaa yookaan immoo waaqeffannaa maalii ka jedhu waraqaa qorannoo kan dhiyeesse gaazexeessaa fi barreessaa Dhaabasaa Waaqjiraan as cinaatti affeereen jira akkan hordoftan garanumaan sin affeera. Gaazexeessaa Dhaabasaa Waaqjiraa waggaa dheeraa booda keessattuu waggaa 15 booda akkaataa kana walitti deebinee walitti dhufuu keenyaaf egaa inni guddaan gammachuudha waan hin jedhu baga nagaan dhufte siin jedha gara Awurooppaa. Baga nagaan hedduu dammaqa hedduu nama gammachiisa yeroo dheeraa booda akkasitti wal arguun namoota hedduun argee Mahammad fa'aa yaanne akkasitti immoo walitti deebi'anii dhufuun namni hin duune yeroo kamuu wal arga dhugaadhuma hedduun gammadanis. Hayyee gaariidha mee egaa waan yaadannoo fi wanti keessa dabarte seenaan kee booda xiqqoo irraa hin kaafna yeroo gabaabaa qabnu kana keessatti mee har'a dhimma keessattuu waaqeffannaa wal qabatee hubannoon akka uumamu yeroo jalqabaaf anis akkan beekutti biyyarraa kaaftee waan hedduu irratti kan hojjette kitaabas kan irratti Daaniyaa jedhu kan barreessite manedhaa keessa teessee beekamaadha. Walumaa galatti bu'aa bayii kan irratti xiyyeeffattee hojjechuu jalqabumarraa kaatee maaliif kan irratti xiyyeeffatte mee isarraa kaanee isattaanutti deemna. Ani akkasumattiin guddadhe waanuma kana warra koorraan argaa guddadhe ollaarraan argaa guddadhe Oromoo baadiyyaa keessa jiran waan kana aadaa godhatanii waggaa waggaadhaan ayyaana kana ayyaaneffatan waan kanatti bulan keessatti guddadhe waan biraa somaan beekun ture. Isa laalaan guddadhe isumatu akkana Dhaabasaa ta'ee boona godhe iddani barnootaan bayee magaalaa keessa dhaqee gara Adaamaan deeme ture naan dura dhaqu namoonni baay'ee akkan waldaa Ortodoksiis waldaa Pirootestaantiis dhaqu natti siqanii natti himaa turan waan agaluu didee waan isaan jedhan naa fudhatamus dide naa kadhatan illee yeroo adda addaa uumaa natti ta'uu dide isa sanatu qalbii koo keessa ture. Booda ani sobbeekee guddachaa gaafan waa hunda ilaalaa deemu immoo waa'uma qajeelaa ture waan jarri jedhan uumaa hiikattiin kennuun ture akkasii maaloo gootu waan isa jedhu manatti waan hin ta'u maaliif qalbiin koo fi sammuun kee waan jaalate tokko eenyuurraa sin dhaabu akkasittan itti guddadhee waa warri koo waan sabni kan koo na keessa kaa'e sana dirqaman immoo qaba deebisee guddisuudhaaf kanaafini dirqaman qabaa. Wanti kun guddachuu qaba nama keenya saba keenya kan ibsuudha kan eenyummaa isaa mul'isu waan ta'eef achi keessatti of arganna otoo Oromoo ta'uu baanne otoo kana qabaachuu baanne warra biraa taana kanaaf immoo isaan invest natti godhanii ani immoo deebisee baasuun qaba dirqama kanan narra jira kanaaf kana godhe. Waaqeffannaan maali Dhaabasa? Waaqeffannaan afaan gabaabaatti waaquma tokkichatti buluudha. Waan biraa miti waaqa tokkicha amananii isa fudhatanii waan inni uume jira waan inni uume irra qajeelchuu jira kan nuti jijjiiruu hin dandeenye akka namaatti hariiroo waaqa wajjin qabaattu jira hariiroo nama wajjin qabaattu jira uumama wajjin qabaattu jira isaan kana waan gootee ittiin deemtu garii situ tolfata namaaf nama gidduu hariiroo situ tolfata garii immoo uumaan uumee tolcheera wanti nuti hin jijjiirre amma namni uumama ji'a 9tti dhalata amma beennutti guyyaan hin jijjiirama inni kun seera uumaati seera uumaa kana keessatti waan goonu goonaa jechuudha guyyaa waan goonu qabna halkan waan goonu qabna halkan ibsaadha waan hojjennu hin jira garuu kan guyyaa bakka hin buune hin jiraata kanaaf waan gaafa ardii kana uumeessatu uume tamana waaqeffataani nuti hundi kanatti akka waaqeffattootaatti tamanna uumaan isaa sun immoo aangoo nuu kenne qaba kan nuu kennine qaba waan nuti wal'aannu jira lafa kanatti jechuudha keessumaa nama akka waaqeffannaa nama nutti sadarkaa guddaa kennee fi uumeera kanaaf sadarkaa sana wajjin dirqama guddaa nutti kenneera naannoo keenya eeguu biqiltuu eeguu bineensa eeguu waan nyaannu irraa arganneerraa deebisnee kennu kun hundumtu achi keessatti hammatamaa jechuudha inni kun warri keenya itti jiraataniitu keessa darbanii nutti dabarsan nutis fudhannee waan argin waan hubannu tolchineetu kan goonu yoo seerota kanaan hin deemne
waan tundu akkasitti hin deemu. Bilbila namni yoo sitti kennee lakkoofsa bilbila sanaa rukutte nama sana argatta. Yoo lakkoofsa biraa rukutte nama sana hin argattu. Kanaaf waaqa kees qunnamuuf waan ati gootu qabda jechuudha, waan sirraa eegamu. Anafatis waliin jiraachuu waan goonu qabna. Kanaaf hariirootu jira nu gidduu, hariiroo sana eeganii akka sirna isaatti buluudha. Kanaaf waaquma tokkotti bulla, waaqa ofitti aansina, waaqa waa hunda caalaaf kabajaa kenninaa fi isa kana jala buluudha, isaan qajeelfamuudha jechuudha. Hiikti isaa gabaabaatti fudhan. Yeroo tokko tokko keessattuu akkama mul'atutti waaqeffannaan madda nageenyaa miti jedhanii geessaniyyuu gara hokkaraatti hidhanii warra waaqeffattoota biyya keessatti akkuma quba qabdu waan hedduutiin himatamanii waaqeffatuu sadarkaa hin dandeenye irra jira. Waaqeffannaan nageenyaa walitti bu'aa? Lakki wanta walitti bu'u tokko iyyuu hin qabu. Nageenya akkitti jarri hiikkatan hin beeknu gaa. Warri sun akkitti hiikantu rakkoo ta'a malee waaqeffataan Oromoon ganamaa galgala yoo dubbatu dhageesse ta'uu ta'e homaa otootti hin dabalin, kitaaba eenyu otootti hin dabalin nagaadha kan nagaan nu bulchi, mootummaa nagaa godhi, maaloo nagaa godhi, bineensa nagaa godhi jedha. Waan qabu hunda kan inni baasee dubbatu jechi isaayyuu nagaadha, kan isa caalu hin jiru. Waaqnis waaqni kan gaarummaati, waaqni kan nagaati, waaqni kan jaalalaati, kan Oromoon amanu jechuudha. Araaraati, yoo rakkoon jiraate hin hiikta, araaraan gumaa baastee hiikta, seera tolchitee. Kun hundu kan agarsiisu waaqeffannaan iddoon guddaa inni kennu nagaa. Yoo nagaan hin jiraanne homtuu jiraachuu hin danda'u jedhee amana. Amma namni inni biraa waan ati nagaadha jettee yaaddu inni biraa akka biraatti yaaduu mala. Warri hin beeknes dogoggoruu malu. Tokko warri ijaa waaqeffannaan kun ka'ee guddatuuf warri duraan gadi qabaa turan nu jalaa waa balleessa'anii yaadda'anii dhufanii maqaa sana sitti kennu, si rukutuufis maqaa biraa sii kennuu qabu. Inni lammataa immoo wallaalummaadhaan inni hin beekne namni Oromoo ka'ee waan baay'ee haasa'a. Garii dhufe mukatti amanaa maaltu si dhibe mukatti amantee ati mukatti amantee bishaanitti amantee mana waaqaa nageessee maaltu isa galchisa. Inni dirqamna inni mataa isaatiif malee anaaf inni itti gaafatamummaa hin qabu. Na barsiisuun ala anatu fudhata. Kanaaf lagatti amanee, mukatti amanee, maalitti amanee, horiitti amanee dhimma abbaati. Mirga sana. Akkas muka sanatti amanaa waaqeffataa moo? Waaqeffataa hin amanu. Otuma namichi godheeyyuu siin jechuudha. Waaqeffataa waaquma tokkotti amana. Iddoo filata waa gochuudhaaf, iddoo naa filattu sammuu keetiif mallattoo adda addaa kan godhattu qabda. Amma amantii keessa naa buusu mallattoolee garaagaraa fi diraaroo jennaan akka elementii adda addaa qaba. Kan mana tokko naa jennu balbala qabaachuu qaba, foddaa qabaachuu qaba, utubaa qabaachuu qaba jechuudha. Amantii sinnaa jennu waan achi keessa jiru qaba. Amma waaqeffannaan kun waaqni uumaadha. Eessa teesseetu waaqa kee kadhatta? Dhuunfaatti, gamtaatti, galma mataasaa qaba. Amma namni sirbu aartii keessatti galmatti sirbu qaba. Akkuma kana amantiin galma mataasaa qaba. Waan gootutu qomoo qaba. Yoo gochan qabaanne amantiin gochan ta'u. Maa inni wanta ati gootu yeroo eeggatte ayyaana qabda. Ayyaanni mataa kee kan sirraa kajeelu qaba. Amma kun bishaan dhugaatii sana ayyaanni kan kee waan kajeelu qaba, waan gootu qabda. Amma ayyaana abbaa koon kabaja kadhadhaa jedha waggaatti. Ayyaana ofii kadhatachuun amantii keenya keessa jira. Ina araarfatta ayyaana abbaa keetii waan sii godhee sitti dabarsee qaba. Otoo dubbannu akka Oromootti nama dhiisi uumamni marti ayyaana qaba. Namni mataan ati gaaf dhalattu guyyaa dhalatturraa kaasee ayyaana mataa keetii qaba. Annan qaba. Ayyaanni kun maal si gargaara? Uumaa kee wajjin akka ati hariiroo godhattu si gargaara. Waaqni si wajjiniin kan inni qunnamtii godhu karaa ayyaana sanaati. Laayinii ayyaana sii kenneera. Laayinii sanaan kanatti deemtu. Yoo atamma ayyaana sanaan waan sirraa eegamu kan akka mooraaliitti, akka naamusaatti, akka seeraatti, akka amma nama najjeesin jedhanii naasitti himan ati nama nuumne hojii kee miti. Amantii kana keessa waan achitti sitti masana woon dalagne waan akkuma sana laayiniin isaa si jalaa bada. Ergaan isaa si jalaa bada. In argattu isas. Kana waan inni sirraa barbaadu sana gooteetu
waan itti himattullee hojjattaa jechuudha. Kanaaf warri waaqeffattoota lagatti sin amananii malkaatti sin amananii waaqa tokkotti amanu lafti sun immoo ulfoodha lafa kabajamaati malkaan kabajamaa gaaddisti kabajaa qaba iddoon mataasaa akkitti Oromoon ilaalu qaba jechuudha. Kanaaf iddoo sanatti walgaa isarraa ka'ee namni yoo dogoggoree akkasitti ibseeyyuu siin jechuudha. Addunyaa biraa ijaan argineef namni immoo dogoggora amma biyya keenyatti waan san arganii raajii jedhu. Bishaan amantiin hunduu keessatti bishaan ijoodha. Amantii musliimaa soodhattee harkatoon dhiqatiin otoon qulqullaa'in ittiin dhufu otoon dhugiin hin jiraatu namni. Kiristaanis bishaanumaan nama cuupha. Bishaan amma Oromoon dhaqee cuuphee irreeffatu kana akka cubbuutti wanti ilaalamuuf hin jiru. Bishaan amantii Hinduu keessa soodhatte amantii hunda keessatti sarkiliidha. Lubbuun namaa achi keessatti hidhatee jira. Amantii hunda keessatti itti gargaaramna jechuudha. Kana waan namni godhu kana hiikatti kennanii akka malee hubachuurraa kan ka'e yeroo garii si jibbisiisuudhaaf maqaa adda addaatti kennu namni waan adda addaa jedha Oromoo waaqumatti bula. Oodhuma buleeyyuu immoo dhimma isaatiin siin jedha ani gama kooti. Mee qabatamatti amantii waaqeffannaa amantoota biraatti ni bu'aa jedhanii warra yaadantu jira. Qabatamatti ni bu'aa kana. Warri biraa akkitti yaadantu wanni ta'a. Namni fakkeenyaaf yeroo si gabroonfatu sababa qaba. Waan ati taate hunda namummaa kee qabeenya kee saamuuf kan inni isa gabroonfatu. Garuu gaafa ati gabrummaa jalaa baatu namichi isa waan gootu ati mataa keetiin kan kaatee deemtu. Waan isa gootumaa hin qabdu. Ati bilisoomuun ofii keetiif amma yeroo ati bilisoomtu diina si godhata. Maaliif dura si ergata namichi siin si ergata qabeenya kan kee dhuunfata horii isaa si godhata isa dhabaa jechuudha. Amma waaqeffannaan yoo guddate warra biraa wanti godhuma wanti waa'ee dhimma biraa jiru waa'ee waaqa isaa hojjeta dhala namaa Oromoon warra kanatti bulu kanatu tajaajila keessatti argata. Jarri maal yaaddessuu danda'a tarii isaanti akkitti isaanitti bu'u akka kan keenyatti omaa walitti hin bu'u nagaadha kan inni himu araara kan inni himu muka akka malee murinaa jedha naannoo misoomsaa jedha nama rakkate gargaaraa jedha dhukkubsataa bira deema waan ofii keetti qabdu ollaa wajjin nagoomaa siin jedha Oromoon ollaan kee beelayaati nagaan qabdu. Balbala cufattee mana kana fooqii ijaarrattee dallaa ijaarrattee qobaa kee jiraachuu hin dandeessu. Ani si keessaanin nama ta'a. Ani si keessaan nagaa argadha. Yoo nani nagaan arganne dammaqaan nagaan argatu amana waaqeffatan. Kanaaf waan kiristaanni obbolaan keenya hojjetan gaarii mormiirraan qabu. Waan obbolaan keenya musliimoonni hojjetan gaarii mormiirraan qabu. Waaqeffataa waan hojjetu waan irraa mormaniif hin jiru. Maali waan isaanin hojjanna nuti waan musliimni hojjatu miti waan kiristaan hojjatu miti nuti waan waaqeffataan hojjatu hojjan kun immoo biyya keenya waliinuu guddisa nama keenya waliinuu guddisa amma isaan akka keenyatti dhufanii waa'ee waaqeffannaan barsiisan nuti immoo waaqeffattoota jaa qabnu waaqeffattoota jaa taane hojii keenya hojjetan achi keessa Oromoo jira Oromummaa jira jireenya jira afaan keenya jira eenyummaa keenya jira nuti waan waaqa duwwaayyuu miti isa kana lafa kanatti namni maal goone nama goona dhalatee nama jennee yaad kanaaf bifa kanaatiin ilaalamaa jechuudha. Mee keessattuu hariiroo waaqeffannaa fi sirna gadaa Oromootiin hariiroo cimaatu jira. Maal inni sababni isaa maaltu irraa ibsamuu danda'a? Gaaffii gaariidha kan kaafte hariiroon jara lamaani walitti hidhataadha. Akka institushiniitti akka jaarmiyaatti fudhanni jaarmiyaa of danda'an lamaan garuu tokkorraa waan tokko fudhatantu qaba. Gadaan hojii bulchiinsaa hojjeta. Seera mataasaa qaba. Bulchiinsa mataasaa qaba. Uummata tajaajilaa jechuudha. Achi keessatti waa hedduu of keessaa qaba. Waaqeffannaan immoo hojii waaqeffannaa hojjeta. Maal jechuudha warra waaqeffattoota jedhan amananii achi dhufantu achi keessatti bula. Walitti hidhannisaa nuti hundi Oromoo. Fakkeenyaaf afaan Oromoo waliin fayyadama. Namni Oromooti kan nuti gargaaramu. Isaan seera achii nu baasu. Seerri nuti akka waaqeffataatti lafa kanatti ittiin bullu gadaatu nu baasa. Waaqa wajjiniin kan bullu immoo nutu baafata. Isaan warri gadaa keessa jiran abbootiin gadaa waaqeffattoota. Nu keessa dhufanii bulu. Nuti immoo innaa hojii waaqeffannaa finnu dhandhee gadaa jala ta'e. Mootummaa keenyaa jechuudha.
kanaaf hojiin nuti hojjennu adda addaa galiin keenya immoo hundi tokkum gadaan nagaa ummata keenya seera ummata keenya galiin saabbayinsa ummata keenya jireenya ummata keenya taliiga akka walii galaatti ummata akkitti bulu nuti yoo sun nagaa hin taane waaqeffataan nagaa ta'uu hin danda'u qaama tokko kan isaan gargaaru isaan jala bulu taaneetu ummata kana immoo warra waaqatti hidhata qaban karaa waaqeffannaa tajaajila barbaadan beekumsa barbaadan bultii barbaadan waaqa isaanii wajjin walittiinaa jechuudha achirraa waan nu maddu jira as keessa waan fudhatantu jira walitti hidhata hin qaba garuu hojiinsaa qoba of danda'eetu gaggeeffama warri qaalluu fakkeenya abbaa gadaa muudu isaan teebbisa qaalluun mataa waaqeffannaati akka barsiisaa tokkootti akka beekaa tokkootti jechuudha abbaan gadaa immoo nuuf dagalee nuti tiksa jechuudha naannoo keenya akkasiin wal qabata. Kitaabonni barreessite meeqa isa kana dabalatee immoo mee waan daaniyaa irraa sirriitti nu ibsime. Daaniyaan dhugaadha mana dhaannaa jirru kan qophaa'e yaadisaa sana dura walitti qabamee ture nani naafa ture baay'ee naan kan nama biraa argotoo qabaannee kan jedhu na keessa ture. Waan hojiidhaan innaa deddeemtu jiru kana walitti qabe anumaa qobaatti wanti hin barreessee hin jiru mana dhaa keessatti hireen argadhe yeroo qabda achitti lammata xiiqii jira sadaffaa yeroo sana waan siyaasaa barreessite dhiibbaa sirraan ga'u ta'een gara sanatti xiyyeeffadhe hojichi bifa sanaan achi keessatti jalqaba. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya marii gaazexeessaa fi barreessaa Dhaabasaa Waaqjiraa wajjin eegallee ammallee hin xumurre amma immoo bakka kanatti bakka dhaabnerraa kan itti fufnu ta'a akka nu hordoftan isin affeerra. Hayyee gaazexeessaa Dhaabasaa Waaqjiraa egaa marii keenya immoo amma immoo bakka jijjiirranne gara kanatti marii keenyatti fufna. Dhaabasaa hariiroon waaqeffannaa fi amantiilee biroo waliin jiru maal fakkaata? Amantiin namni tokko jireenya isaa ooltee isaa bultee isaa tolfachuuf humna guddaa nagararraa jiru waa hunda danda'u jedhee amanutti kan of kennatu ta'ee fi amantiin hundumtuu wal fakkeenya qaba kanarratti. Yoo fudhanne kiristaannis waaqa jedhee kan amanuun qaba islaamnis uumaadha jedhee kan amanuun qaba maqaa itti kennate oromoonis akkasuma uumaadha jedhee waan itti amanuu qaba kanaaf humna guddaa tokkotti amanuun hunda bira jira jechuudha waaqa jedhanii Allah jedhanii yookaan immoo maqaa adda addaa kennanii amantiin garaagaraa maqaa adda addaa qaba. Hundumtuu humni guddaa tokko akka jirutti amana inni kun maal naa godha jedhee amana yoo jette amantiin kun hundumtuu waan gaarii barbaada waan ofii jireenya isaatiif akkaataa waan san itti ibsantu iddoo adda addaatti garaagarummaa qaba malee waan gaarii naa jedhamu nagaa barbaada jaalala barbaada araara barbaada kanaaf ooltee bulteen namaa fi uumaa fi namaaf nama gidduu jiru namaa fi waaqa gidduu jiru akka qajeelu barbaada kanaaf amantiin hundi isaanii fudhatte galiin isaanii tokkuma gaarummaa labsu nagaa labsu jaalala labsuudha waaqeffannaanis kan marraa argita garaagarummaan isaanii adda adda waan itti tasaasisu akka aadaa amantii sana keessaa maddeetaa jiraatu iyyuu malee galiin isaa tokkuma ani irra jireessa namni kan hin hubanne isa kana galiin isaa jaalaluma gaarummaadhuma toliidha kanumarraa argita. Maaliif hin kana kaasiseete yeroo adda addaa amantiin kun kan biraa irratti dhiibbaa akka godhu wal akka wal dhabu an akkasiitu ibsama kanaaf warra kan akkasitti ibsaniif maal jetta? Innaa silaayonnaa namni adda adda baasuu barbaadu hin babal'isa waan ittiin babal'isu uummataa walitti fiduu barbaaddes isuma sana ilaalta amma garaagarummaan jiru. Namni yeroo hedduu amantii tokko hordofa ta'ee fi amantii tokko na hordoftu namarratti hojjeta ta'eef amantiin sun nama jalaa fudhatta amma waaqeffannaan warra waaqeffannaan naa fudhatu Oromoo keessa warri biraa immoo humna isaanii nama isaanii dhabu akkasitti yaadu malee waan gaarummaa waan maalirra waan rakkina isaanitti fiduu miti garuu yeroo irratti hojjetan qobaa kee
amantii sanan gaggeessitu amantiin kan gamtaate kan ummataate kan hawaasaate amantiin kun jaarmiyaadha yoo fuute ilaal jaarmiyaan kun immoo nama tokkoon hin gaggeeffamu kanaaf akka qabeenyaatti akka waliigalaatti ummaticha gaafa ilaalanii walirraa qooddachuu dhufa akkuma paartii siyaasaa adda addaa kana jechuudha walirraa gaafa qooddatan inni kun humni jalaa gadi bu'aa inni sun gadi bu'aa kanarratti maal safaranjiin conflict of interest jettee yaadurratti malee waan biraa waan addaa uumaan qabu ati amma waaqeffataa yoo taate namni biraa musliima yoo ta'e kiristaana yoo ta'e homaa wanta walitti buusuu hin jiru jaarsaaf jaartii ta'e amantii adda addaa hordofuu waliin jiraata homaa waaqa isaanii kan isaan gargaaru lachuu kadhatatu jaalalli immoo walitti qabu akkasitti waliin jiraata jechuudha akkati ilaalteedha oo addeessitee diina walitti goote obbolaan lamaanuu haadha garaadha keessaa kan baanu diina walitti ta'u kanaaf akkitti namni waan sana ilaalee faayidaarra oolfatu sanatu rakkoo qaba kanarraa kan ka'e malee rakkoo tokko hin qabu. Mee egaa ati nama keessattuu amantii waaqeffannaa irratti kitaaba Daaniyaa jedhu barreessite seenaa waaqeffannaa Oromoo akkaataan itti eegale fi maal akka fakkaatu isarraa nuti tuquu dandeenya. Seenaa isaa gaafa fuutee ilaaltu dhuguma ammatti wanti nuti qorannee of harkaa qabnu gabaabaadha garuu kan ammaa miti amantiin Oromoo kun kan duriiti akkamitti kan durii ta'uu argita tokko Oromoon akka sabaatti jira kan isa jechisiisu jechan itti fayyadamuudha jechi kana oo fudhatte amma waaqa kan jedhu Oromoonuuf masaatii qaba namni garii fakkeenya Oromoo waaqan qabuu siin jedha waan hin qabneef maqaan moggaastu ati waan hin qabneef amma televiziyoonii hin qabu Oromoon bara durii bara ammaa dhufe televiziyoonii kanaaf jecha isaa wajjin ergifan otoo Oromoo waaqan qabu ta'e waaqa wayii biyya wayiirraa waliin ergifatta jecha sanaan ergifattee fudhatta jechuudha kanaaf waaqa kan jedhu Oromoon itti fayyadame waaqni kun Oromoo bira eega ture Oromoodhuma keessaa dhufeetta guyyaa kam waaqanni jedhe kan jedhu kana exactly beekuu fi qorannoo gadi fagoo si gaafata garuu Oromoo yoo gaafatte yoom waaqatti buluu jalqabdan jettee yoo gaafattu akkuma amantoota kaanii yeroo waaqa tokkichatti bulaa turan hin jira yeroo waaqa adda addaa uummachaa deeman hin jira jedha seenaa isaanii fuutee amma seenaa mormoriin naa kaasan laga Abbayyaa amma guddaa jedhanii bara namni iddoo adda addaatti adda adda baba'ee inni kaan waaqa tulluu waaqa godhatee biiftuu waaqa godhatee urjii waaqa godhatee otoo deemu ayyaantuutti mul'ateetu idda gama ce'anii booda ayyaantuun kun immoo ayyaantuun quxisuudha amma abbaan gadaa kaadaa waaqeffannaan hubatutti abbaan gadaa hangafa yookaan namni gadaa fudhatee warra qeetta feedha warra aannoo jedhanii tamanu warri ayyaantuu ta'an immoo quxisuudha innoo jedhu egaa ayyaantummaan uumamaan kan sirra bu'uudha malee kan barnootaan fudhattuu miti akka amantii sanaatti so yeroo Oromoon akkasitti adda adda baba'ee otoo jedhu innoo kanarraa ayyaanni bu'eetu innoon dhalli namaa hundi Oromoon hundi waaqa tokkicha akka qabu waaqni 10 akka hin jirre 20 akka hin jirre kana eega labsee booda namni Oromoo itti buluu jalqabee jedhaniitu amanu kun egaa seenaa gadi fagoodha oo fuutee ilaalte qorannoo adda addaa baasaa jira inumaa walii gala amantii amma dhufan baay'ee amantiin baay'ee warra hundeesse qaba amma amantii seenaa isaanii yoo fuute hundeessitoota yookaan namootatu akka qaalluu akka beekaatti ka'e maqaa isaaniitiin amantiin sun haaromee bahe kan Oromoo garuu maqaa namaa wanti ka'e hin jiru waaquma ture ayyaantuun sunis kan labse rakkinni Oromoo gidduutti bara sanatti egaa mormorii kan jedhan adda adda cicitee namni adda adda yaa'eera maalirraa dhufe ayyaantuun kun ibsaa yeroo sanatti Oromoon yookaan namoonni naasana jira waaqa adda addaatti buluu waan jalqabaniif dheekkamsa waaqaatiin namni rakkinni itti baay'ate kana waaqni tokkicha jedhee gaafa ayyaantuun himee qabee namni hundumtu waaqa tokkotti buluu jalqabe jedhanii himu amma yeroo sanaa qabanii akkasitti deemanii jedhanii lafa kaa'u jechuudha inni asirratti argitu ganamaa qabe akka inni waaqatti amanu qaalluu ebeluutu bara akkasii kana godhe jedhee waan timamu hin jiru Oromoo keessatti waaqni nama uume
nama kana akkas godhe jedhanii sitti mumalee qaalluu beluu akkatti moggaase akkasitti haaromse kan jedhu argitu uumaadhuma sanatti uuma tokkichattidha. Anaaf akka qorannoon kun egaa bal'inaan agarsiisutti amantii hunda durayyuu waaqa tokkotti buluu monootizim jedhanii waaqa tokkichatti buluu kana kan ragaabaan amantii waaqeffannaati. Amantoonni akkasii jiraachuu danda'u iddoo biraati. Amantiin kun jireenya Oromootti hidhata jechuudha. Dhufaatii Oromootti hidhata addaan citan qabu. Akka arginutti ijaarsa akkama waaqeffannaa jennee kana duriin turre maatiidhaan naannoodhaan bakka jiruun akkasitti qabatee jiraachise. Lubbuun isaas kan dheerate akkasitti mana manatti qabee namni jiraachise akkasitti dhufee jedhu. Yeroo isaa ammatti tilmaamnee yeroo akkasii jechuu hin dandeenyu. Na Oromoon dhufee jalqabee obbeekee uumaa fi uumama isaa ilaalee eessaan dhufee eessatti gala maaltu kana na godhe jedhee yaadee jalqabee Oromoon akka waaqa kana hubatee itti bulaa jirutti kaa'amaa jechuudha. Qorannoo ati dhiyeessite dhimma waaqeffannaa irratti akka ka'umsaatti kan itti ibsaa turte ka'umsa amantii waaqeffannaafis akka ta'uuf jettee ragaalee walitti qabdeen kitaaba Daaniyaa barreessiteetta. Daaniyaan maali? Daaniyaan amma maqaa gosaati tokko. Warri gosaa kun maaliif Daaniyaa jedhanii afaan ayyaanaa kana keessa afaan seedaa waan jedhamtu jira. Afaan seedaa kuni waan afaan guyyuutti fayyadamturraa afaan amantii mataasaa qabaa jechuudha. Amma waan safeeffattu fa'aa jira. Fakkeenyaa ibidda naa kenni namaan hin jettu ibiddiin balleessa jaa ta'e qabbana naa kenni jettaa. Aaduu kanaaf maqaa biraatti kennita. Waan garaagaraatiif akkuma kana godhu. Yeroo amantiin Oromoo kunii fi Oromoon gabrummaa jalatti cabee kaasanii amantii kan akkamitti turfanna kan jedhu malan. Yeroo sana waaqa kanatti bulla mana ayyaanaadhaan qaalluu bira dhanna dalaga deemna jedhanii yoo himan hin ajjeefamu. Hin hidhamu. Kanaaf gosti kun maal godhee mana Daaniyaa dhandhannaa jedhanii waaqatti bullaa'anii maqaa koodii iccitii tolfatan. Kanaaf waaqeffannaadhuma jechuudha. Maaliif koodii kana tolfatanii hawaasti kamiyyuu waa lubbuu toree jiraachisuuf hamaa jala baasu mala tolfata. Kanaaf Daaniyaan waaqumatti buluudha. Gosti maqaa kanaan moggaafame illee Walloo keessayyuu hin jiru. Warri kuni yeroo amantii adda addaatiin marfamanii dhiphina keessa galanitti sana uumaniitu iccitii kanaan bulaa turanii sana jiraachisuu isaaniif galata qabu. Kanaaf maqaan kun itti kenname jechuudha. Waaqumatti buluudha maqaa iccitiiti jechuudha. Ayyee egaa Daaniyaan kitaabati keessattuu rakkoo keessa teessee maneedhaa keessa teessee barreessiteedha. Akka waliigalaatti dhaamsati Daaniyaa sana keessatti tuqxe bu'uuruma amantii waaqeffannaa akka ta'uuf waa hedduudha achi keessa ka jiru. Galmati yaaddee barreessite sun akeeka sana gaheeraa edda barreessite boodammoo ciminnii fi dadhabbinni isarratti argite maal? Wanti sun hojjetamu nama baay'eet irratti hirmaate Oromoo hundatti irratti hirmaate egaa duraanis wanti sun Oromoodhumarraa fuudhamee Oromootti deebise malee ani wanti nuumes wanti barreesse iyyuu hin jiru. Ani walitti hin qabeen jedha malee nan barreesse iyyuu hin dubbanne. Kitaabni sunis kan maatii sabaati jedheen kaa'ee maatii sabaan kun jechuun Oromoo jechuudha waliigalatti. Maneedhaa keessatti ilmoon Oromoo hundi irratti gumaacheera beekumsa isaa dandeettii isaa irratti gumaachee horiitti gumaachee kaan maneedhaa keessaa waraqaa nuu baasee kaan alatti barreessee kaan waan adda addaa godhe jechuudha. Kanaaf ani walitti hin qabe malee waan biraa maan goone. Inni lammataa akeeka jedhamee achirra kan kaa'ame amantiin Oromoo kun qoratamuu qaba, ba'uu qaba, beekamuu qaba. Kanaaf iddootti faffaca'ee irraa walitti qabnee fakkeenya waan ta'u keenyaadhaan kaa'ame. Fakkeenya sana guuteera. Hawwiin kan koo keessaayyuu maneedhaa keessa taa'ee waan sana naan godhu hayyuun Oromoo iddoo adda addaa jaa jiruuf dogoggora iyyuu yoo ta'e dhaqee ilaalee lakki kun dogoggora jedhee kitaaba biraa akka baasu kaka'umsa akka ta'uuf yaadame malee guutuudha waan hunda guuttateera kan jedhu irraa miti. Sana booda kitaabota hedduutu ba'aa jira amma
sana booda jaarmiyaan kun kan akka gumii waaqeffannaa addunyaa hundeeffameera. Dhuguma gumii hundeessuu yaada isaa kan dhufe waaqeffannaa biyya keessatti waan cufameef akka tasaa immoo bahee Naayiroobiin ture. Ijoollee Oromoo addunyaa kanarra jiran kan akka Asnaaqa Irkoo Norwee jira, kan akka Hundasaa Waaqwayyaa, namoota Ameerikaa keessa jiru, biyyoota garaagaraa keessa jiru, Gammachuu Fayyeeraa waliin turre. Isaan kana jennee yaadaan yeroo sana jalqabne jechuudha. Maaliif biyya keessa waan jiraanne biyya ambaatti waa jiraate warra biyya keessa lubbuu horuu qabna. Kaayyoon isa kana kan jedhu. Kun waggaa 10 guuteera. Hojii hojjannee gaadhaa guutuudha jechuun baannu biyya keessatti waaqeffannaan galma adda addaa banameera. Hawwiin achi keessatti mul'ate jalqabameera. Guutuu kan jedhamu piroosesiidha, deemsa yeroo fudhata. Ani galma isaa rukuteera kan jedhu gaafa kitaabni sun maxxanfamee bahee manadhaa keessatti deebi'ee seeraan dhaabasaa jira kitaabni si dhufeera ani natti man akka kitaabni nan dhufuun beeka kitaaba sana gaafan arguni already tiikii godhe hondu elleen gaabbu jedheen isatu na gammachiisa. Amma immoo nan deebi'ee ilaalu dhugaatti wanti baay'ee hojjetameera. Oromoon kutataadha. Qabeenya isaatti baasee dhalli Oromoo bakka jirurraa waan kansaa kana guddisuudhaaf tattaaffii guddaa ammayyuu gochaa jiru. Kun abdii olaanaa sittira ooraa. Nuti immoo kana keessa waaqeffannaa naa hojjennu waan amantii addatti jaalallee kan nama biraa dhuunfachuu otoo hin taane Oromummaa keenya guddifna jenneetu waaqeffannaa keessatti Oromummaa argina. Waan gaarii kana waan Oromoo guddisu kana immoo gatuun qaaniidha. Dhaloota akka keenyarraa hin eegamu. Warri keenya dukkana keessa taa'anii rakkoo keessa taa'anii nu jiraachisaniiru yaa ta'eef itti siqaa deema. Abdii guddaan nu horaa deema yaadan. Waaqeffannaan maal of keessaa waan qabuu fi yeroo baay'ee mootummaan kan ugguru kan hedduutus keessaa wareegamee hedduututti dararamee hedduus immoo biyyaa baasaa ture. Maaliif kun xiyyeeffannaa irratti kenname? Lafa kee waa hunda gabroonfatu si fuudhaniitu akka biraatti si uumanii si baasuu barbaadu. Egaa gabrummaan hiiktisaa kana jechuudha. Tokko hin jirtu siin jedhu lammata waan ati abdii sittoru humna sittoru hunda si jalaa balleessu kan kooti kanatti jedhu. San booda kan isaanii sii kennu. Kan isaanii naa sii kennan isaan taatee baataa isaanii ergattaa mormituu wanniin taatu. Ayyuun argaa dhageetti abbaa dabbasaa guyyoonnaa dubbatanii namni aadaa hin qabne garbichaa. Maaliifi aadaa warra qabuutiif bulajaa ta'eef jedhu. Amma kaayyoo warra gabroonfataas garbicha si godhachuuti. Aadaa isaaniitiin akka bultu. Aadaan humna guddaa qaba. Amantii hunda of keessaa jaa qabu. Waaqeffannaa duwwaa miti jarri kan balleessan. Afaan keenyas, nama keenyas, qabeenya keenyas, muka keenyas, biyyoo keenyas waan Oromoon qabu hundumaa balleessa. Maqaa keenyas Oromoo nutu jedhee didate malee isaan waan biraa nuun jedhaniiru. Waaqeffannaanis akkasuma maqaa adda addaattiin jedhaniiru. Kun hundumaa inni yoo qabeenya kana qabaatte humna qabda. Yoo humna kana qabaatte warra humnaan sirra taa'e ofirraa darbatta. Kanaaf akka hin dadhabne humna dhabeettii si gochuuf, si elmachuuf, si saamuuf meeshaa ati qabdu bareeda kana humna qabu kana si jalaa balleessu. Galiinsaa tokkuma jechuudha. Si jijjiiruu fi waan addaatiif miti. Waaqeffannaa irrattis kan godhame duuluma afaan Oromoo irratti godhameedha. Duuluma eenyummaa Oromoo irratti godhameedha. Saamichuma barbaadan sana gaggeeffachuu haala mijeeffachuuf kan godhaniiru malee waan addaa wanti inni godhe hin jiru. Waaqeffannaanis mirguma isaati falmata. Jiraachuu barbaada. Oromummaan jiraachuu barbaada. Afaan Oromoo jiraachuu barbaada. Kun egaa namaan ibsama jaateef nama waaqeffannaa keessa kan jiru, nama afaan kee keessa kan jiru, namatu Oromummaa keessa jira. Ofii isaatiin qobaatti dhaabbatee hin jiru. Kanaaf nama balleessuuf nama Oromoo ta'e nama waaqeffataa ta'e balleessuudhaan waan itti duulamee fi inni immoo falmate jarrigaa kanaaf kan godhanii tarii jarri waan biraa ibsachuu danda'u nuti kan beennu isa kanatu nuu gala waan isaan godhanirra. Sochiin waldaa waaqeffannaa Oromiyaa keessatti amma maal fakkaata? Egaa akka lamatti ilaaluu dandeenya. Nuti wanti dhabne warri keenya nu tursaniiru hin beenna. Amma waan ammatti boonnee haasofnu Oromummaa maal jennee haasofnu kuni ijaarsa
namoota muraasaaf duwwaan hin dhufne. Maatiin Oromoo hundi qabeenya isaanii kana itti dhangalaasaniiru karaa adda addaan. Warri waaqeffataa golatti illee daani'anii dhoksaniiru, iddoo biraatti waan biraa jedhanii kaa'aniiru, kiristaana keessa nu dhoksaniiru, islaama keessa nu dhoksaniiru, waan Oromoo kana jiraachisu abbaan gammachiis afaan Oromoo kitaaba jijjiireera. Amma innaa fuunee waliigala isaa ilaallu tattaaffii namni godhe kanatu waan kana siin gahe. Har'a maaltu jira waan kana yoo sirnatti goonee ijaarre humna caala argata. Humna na argattu immoo waan diinni humnaan si cabse ofirraa deebifta. Humna na nu qawwee duwwaa miti. Namni wal hubachuun iccitii walii kennuun dinagdeen dhukkuba kan du'e walii birmachuu kan hunda gaafata jechuudha. Kanaaf humna sana argachuuf ijaarsi si barbaachisa. Amma diinni amma dhiyoo kanaatti kan gochaa ture waan ofii ijaare malee waan Oromoon ijaarrate diigaa turan. Ammayyuu guutumaan guutuutti sun jijjiirameera hin jennu. Waan Oromoon ijaarrate baay'ee akka quucartu godhu. Paartii siyaasaa Oromoon ijaarrate akka quucartu godhu. Biyyum keessa warra jiran kan ofii ijaaranii akka barbaadanitti gaggeessan immoo akka barbaade akka socho'u godhu. Hiree kennuuf jechuudha. Warra waaqeffannaas akkasumatti jalaa cufanii turan warra Oromoota jajjaboota. Garii namoonni immoo isaanumatti hirkatanii kan waaqeffannaan kun amma akka jiraatuuf ayyamatti baasanii socho'an hin jiru. Gaariidha innis. Rakkoon inni qabaatu nama barbaadamu gola keessatti hambisaniitu nama garii immoo alatti ayyama kennuuf. Iddoo akkasitti garaagarummaan jirutti guutuutti wal dhaga'uu hin dandeessu. Inni tokko deeggarsa mootummaa argateetu, inni tokko deeggarsa mootummaa nuu hafu mootummaan gadi qabeennaa dhufu garaagarummaan hin dhufa. Kanatu guddina keenya keessatti dhiibbaa qabaachuu danda'a. Tattaaffiin ijoolleen gochaa jiran iddoo adda addaatti bareeda. Waalteessuu fi mataa tokko qabaatee akkama abbaan gadaa ijaarame kanatti humna toranii deemachuuf ammallee karaan reefu jalqabame ijaateef amma kana kan itti dubbannee afaan guunnee geenyeerra jennurra hin jiru. Garuu galmoonni hedduu banamaa jiru. Ijoolleen tattaaffachaa jiru. Isa keessa waan hin guutamne hedduu argita. Amma Oromoo keessatti sirba dhiyeenya kana Jaammoo Jootee sirbi Geerarsaa keessaa yaadattoo ta'e dacheetti owwaalamne dhabnee akkamiin jiraannaa jedha. Dachee kana dachee irraa uumamnee dhalli namaa hundi isatti owwaalama. Oromoon lafatti owwaalamu lafa baasaa dhoowwatame. Lafatti owwaalamu hin qabu waaqeffannaan owwaalcha bakka dhaqeetti owwaalamu. Horii masaabitiin deebisee bitatu biyya faranjiitti bitanneetti owwaalanna waaqeffataa amantiin kamiyyuu namni rakkoo hin qabu. Biyyatti dhalatteetti sun hin jiru. Kanaaf amantiin kun bara kana xiqqoo waan namatti tottolu kun jira. Ala darbe seenaa jinjimoo Ameerikaa keessa dhaabbattee waaqeffataadha. Amantiin kun jettee nama bahee dubbateedha. Prime Minister Itoophiyaa haaraa ta'ee kan muumame Abiy Ahmedis gaafa baniinsaa sanarratti waaqeffataa jedhee akkuma amantii kanaa waameera. Kuni xiqqaa miti qabsoo Oromootu fida. Masaraa mootummaa keessa dhaabatanii warra waaqeffataa jedhanii waamuunu innaa biraa waan ture sana akkuma uffata Oromoo achitti agarsiisan kana jijjiirama jiru agarsiisa. Kanaan gammannee addunyaan nu guutan jennu immoo kana immoo hin tuffannu. Wareegatti bahee lubbuun namaatti bahee sadarkaa sana ga'e. Kanaaf maqaan kunuu beekamuun namni kanaan buluyyuu diina jedhamee yeroo yaadattu Oromiyaa keessatti warri tikaa warri waaqeffataa warra siyaasaa gaggeessanii iddoo hundumatti hordofamu itti labsamee ture waggaa 3-4 dura. Amma jijjiiramee haalli sun dhufe. Kana kun immoo kan dhufe tattaaffii Oromootiin ammas tattaaffuma keenyaan mirga keenya guuttanna inni amanna nuti. Waa'ee seenaa kee irraa waan mana hidhaa seenaa ni qabdaa, waan ogummaa kee irratti waan hedduudha qabdaa, waan bu'aa bahii hedduu keessa dabarte. Mee dhaabasaan eenyuusa jedhumsa asumaan carraa kanaan. Egaa seenaan kun akkuma argitu dhaabasaan jedhama. Dhaabasaa waq jiraati. Abbaan koo waq jiraadha. Akaakayyuun gama laalee akkasitti deema. Kan hin dhaladhe Oromiyaa giddu galaa gara akka caaseffamama jirutti Shawaa Lixaa jedhuuni. Bakki nan itti dhaladhe aanaa Xuqurinchinnii jedhama. Achi bakka qonnaan bulaa Waldoo bakka jedhamutti dhaladhe. Kan hin dhaladhe bara 1974. Guddinni koo akka namaa biqila eegurraa qabee hoolaa eegee horii eegeen achi lafas qotee waan namni Oromoo baadiyyaa hojjetu hunda
keessa darbeen baradhe akkasittan dhufee dambarnoota koos Adaamaatti fixee high school kan jedhamu 9-12 achi kolleejjii duraa Jimmaatti baradhe kolleejjii qonnaa Jimmaatti akkan isa fixeen televizyinii keessatti mindeeffame qonna baradhe akka tasaa bara sana namni ogummaa gaazexeessummaan gaafatanii afaan beekuu fi waa qabaachuudha gabaasaa qonnaa ta'eetan mindeeffame televizyinii keessa akkuma yaadannu waggaa 10 tajaajile 94 mindeeffame 2004 irraa hidhame so achi bahee haadha manaa nan qabaa ijoollee 3 qabaa kanarra barnoota gaazexeessummaatti achi sotoon jiru yeroo sana reefu bananii turanii televizyinii joornaalizim jedhu damee televizyiniitiin diploomaa fudhadheera 6 kiiloo isuma yuunivarsiitiitti immoo afaan foreign language in the literature jedhu afaan biyya alaa fi ogbarruu kan jedhuun digirii jalqabaa barnoota isaa fixee otoo hin eebbifaminaan hidhame waggaa arfaffaa simisteera xumuraarran tureeyyuu manadhaan seenee manadhaa waggaa 3 ture 2004-2007 akkuma ammaa kana innaa sana fincilli ka'ee gaazexeessitootaanaaf Shifarraan Sarmuu waliin hidhame ture namni alaa filannoon kan wal qabate fincila diddaa gabrummaa wal qabate mormii guddaatu ture booda sagaleedhuma nama qaqqabsiisu natti fakkaata nuyi kan gamtaadhumatti nu gadhiisan bilisaanii nu gadhiisanii nan bahee ji'a tokko booda himannaa lamatu ture tokkoon deebisanii iddoo tokkotti walitti qabamee ture deebisanii immoo na hidhannaan gara Keeniyaa deeme Keeniyaa waggaa 2 ture otoo achi jiru haadha manaa koo immoo qabanii 2008 ishiinis waggaa 3 fudhattee egaa achiin sana booda ijoolleen achi jiru rakkatanii turan egaa wayii ijoollee gara Keeniyaatti baasee isaa wajjiniin 2009 warri dhimma baqataa addunyaa irratti hojjetan UNHCR jedhan gara Awustiraaliyaan erganii Awustiraaliyaa 2009 achi qubadhee ijoollee wajjiniin ture ati warraa waggaa 3 booda dura waggaa 10 itti murteessanii oliyyannoodhaan dhandhee waggaa gaafa oliyyannoon immoo high court supreme courtiin ishii bilisa gadhiisee ishiin isaa gaawii processii godhamee 2013 Awustiraaliyaa dhuftee tanaa qabnee amma jireenyi keenya waliin jiraachaa jirra. haala gaarii fi haati warraa kee hidhamtanii maatiin hedduu dararaa keessa ture rakkoo sana waan qorqalbii maatii irra ga'u isa tilmaamuun nama rakkisu san kaafna boodarra mee gaazexeessummaa keessatti ati sadarkaa hoogganaarra gaazexeessummaarra riippoortararraa hanga sadarkaa gaazexeessummaa irratti hojjetaa turte itti gaafatamaa kutaalee garaagaraa taatee hojjetaa turte mee dhiibbaan keessattuu kutaa afaan Oromoo irra gahaa ture jalqabayyuutti sirra gahaa ture akka tokkotti ga'umsayyuu qabaattu biyya alaatti bahanii gabaasuu dhiisuun waan hedduun dhiibbaan godhamaa ture ilaalcha adda addaatiin maxxansanii dhiibbaa godhutu ture mee ati akkamitti ibsitame turtii waggaa 10 sana keessatti akka gaazexeessaatti yeroo baay'ee waan yaadadhu tokko yeroo chaartaraa gara dhumaa jala Jimmatti yeroo sana baay'ee muddaa ture nama keenya hin hidhuun ajjeesu hogganna dablisummaa Oromoonnaa sanaa abbaa caalaa lataa dhufee nu dubbise barattoota kolleejjii keessa jirru hinduulla jenneen hundi keenya akkamitti nu fixu diimaan otoo maastaawoqiyaa ministeerii keessa jiru akkamitti abaa'uun arrabsama inni ittiin lolle achi nu dhaggeeffateetu amma akaawii kiisii keessaa qabdu nuun jedhe maal haasa'anichi jennee kolfine namni akaayii qabu hin jiru kolleejjii dhumne nuti maal hojii akaayii baanna inni shumburaa kiisii keessaa baasee afaanitti naqateetu iskirittoo qabdu jennaan hundi keenya baafne hundi keenya jennaan isin waraanan taatanii waraanni shumburaa qabaa isin tamaariidha barataadha isuma kanatti jabaadhaan nuun jedhe maal jechuudha gaannaa nu ibsu ammoo waraana taatanii deemtanii ganaa leenjisuu qabna amma ofii keenya dhiibbaa adda addaa keessa jira leenjifnee amma hidhachiifnu wanni nutti fidaa iddoo amma jirtan kanatti immoo nama fidachuuf ammas nama nu barbaachisa kanaaf yoo barattanii iddoo amma jirtan kanatti dhaqxanii uummata keessan tajaajiltan waraana keenya tokko taatu waraana Oromoo taatu kanaaf sinasumatti nu waraanaa jedhe sammuu keessaa nan badu yeroo hundumaa
gaafan dhaqee waajjira mootummaa televezyiinii galu ijaa baachuuf xiiqiin naqabe maal godhaniitu saba keenya irratti lola hojjechaa turan jarri kun meeshaan achi jiru kanaan baree asitti hojjechuu hin dadhabe gaaf tokko wayiin godha eetan innaan achi galu gaaf tokko waan irraan ga'u kan jedhuun qabu akkuma tasaayyuu an mindeeffamee waggaa isaatti namni yeroo sanatti miseensa OPDO ta'e jimmatti beennu barataani dhufee nu biratti mindeeffame iccitiin ku akka ba'uun beekama jechuudha kolleejjii keessannaan ture abaa'oo dura ta'a barattoota maal ijaa ta'e kanaaf ordoffiin hin dhufee wantin itti mo'adhumaa inni hojii kootiin hojii natti kenname kan inni itti amanne nan dida kan inni itti amane immoo waan barbaade haa ta'u propagandaallee haa ta'u gaariittan hojjedha hojii koo sirnaan hin hojjedha waan biraan ilaalu mudaan akka irratti mul'atu hin godhu kanarraa ilaalaniyyuu barnoota sakkan dhaqu kan godhan kanatti guyyaa guyyaan innaa rakkoon dhufu kun qabsoodhuma nu mudachuu malu kan jedhu nuuf keessattuu maa dhufe jechuudha waan warra kana waan iddoo kanaa ba'e nama isaanii mindeeffatu bakka koo nama isaanii amma mindeeffatan immoo asuma ciniinnadheen man danda'e hojjedhe man danda'e jedha eetanii namoonnis jiru egaa namoota waliin mari'atta maqaa kaasuun ammatti wanneen ta'u amma namoonni jajjaboo namoota beekumsa qaban nu gorsantu jijjiira achumatti cichine jechuudha kanaaf yeroo baay'ee ani takkumayyuu na jaalatanii wanni naa godhanii sin beekanii inni maal booda maal uumanii waan itti amanu hin hojjetaa waan itti namanne indida kanaaf nama luma saati waan jedhu fa'aa kaaniiru isa kana utuban beekuu hojii koo itti fufee waan gariin dhabdaa guddinannaa tokko dhabdaa biyya laa hireen innaa dhufisi dhorkatu ani siruma Jibuutiillee na dhorkatan biyya laa godhanii yeroo paaspoortii baasu Jibuutii deemtanaan jedhanii paaspoortii baasee dawaa hunda fixetti lakki mugar dhaqeeti Jibuutiin na to'anii na yaadadha daanyee sammuu ergan bakka koo daanyeen immoo naa san fireeshii reefu mindeeffame akkasumas ta'u jaan durayyuu beeku waanuma naarre. Akka tasaa gaaf tokko Afrikaa kibbaa Dr. Nagaasoo wajjin Afrikaa kibbaa innaa sana itti gaafatamaa keenya kan ture inni immoo namatti dhaga'amu ture maqaasaa amma kaasuun gaarii miti itti dhaga'ameera namoonni walitti nu waamee tarkoomiidhaan akkanan dhaga'uun innaadha manaa qabaa ijoollee qabaa waggaa dheeraa nama hojjeteera isa erginannaan ayoonim isulee hidhachilime jedhe amma eshi jedhe dhiisee nama biraa erganii innaan gadi ba'u immoo na arge namichi na arge akkam nagaadha afaan amaaraatiin haguma hojii kee bareeda maal laan jedha namichi waan ati yaaddu sanis beeka akkasitti darbe maa inni waan hedduu jira dirree waraanaas dhandhee achiira isa ari'atameera adabbiinis narra kaa'ame maal godhanii waan hundi kuni ani maalittan fudhadhe kaan kaafanii wayii gochuuttan ka'e booda waan akkasiin dhufa yeroo itti gaafatamaa tureyyuu boru ganama jaan ari'atanii fi ani itti gaafatamtoota wajjin otoo hin taane ijoollee warra biraa wajjin nan oola isaan wajjin taphadha maaliif boroon ari'atame achin akka mana koo dhiiseen deemu kan jedhu ture fanitti geeddarre jechuudha waan sana cunqursaa sana miidhaa sana gara fanitti geeddarre lammata immoo giruuppii qabna giruuppiin sun humna guddaa walii ta'a horii miti kan yaadamu jaalala abbaan fedhe na yaadadha innaan baadimmee irraa ari'atamee hojii mindaarraa na dhaabanii mindaa shifarraan hin jiraadha ture mindaa shifarraa fi mindaa lalisee innaa sana lalisee hin fuuneen ture isaantu na jiraachisa mootummaan hojii maallaqa na dhoowwe so Oma wanti sitti dhaga'amu hin jiru namni harka sirra qabee walirra qabanii akkasitti wal gargaaru shifarraas akkasuma miidhu nama biraa akkasuma miidhu sillee akkasuma ture waan akkasii kuni waan himatanii miti maaliif inni kaani mana dukkanaa wayii keessatti iddoo hin beeknetti ajjeefameera nuti haa xiqqaatu hin mul'annaa nyaannaa waan godhanillee keenyan dhaga'ama kanaaf yeroo hundaa hidhaa akka nu hordofan hin beennaa yoom akka nu hidhan hin beennu kanaaf adaraa walitti dhaamna ganama naa baanu galgala waan hin deebine iddoo akkasii waa fudhadhu walii jenna ture akkasiin ture waan isa waan hedduu anis keessa waan hin beekuuf hedduu kaasuu hin danda'ama garuu yeroo qabnu irraa hunda kaasuu hin dandeenyu mee egaa gaazexeessaa Dhaabasaa jira akkuma anuusi beeku barnoota keettis keessattuu gaazexeessummaadhaan nama televezyiinii keessaayyuu sadarkaa olaanaa galmeessuudhaan eebbifamte
hojii keettis akkuma cimina agarsiisaa turte karaa biraatiin hojuma qabsoo keessatti achitti ta'aa ture keessatti yeroo baay'ee akka duuti jiru akka hidhaan jiru iyyuu situ dagachiisaa ture nama muratteetti deemaa turte sadarkaa haati manaa keessa televiziyoonii keessatti ragaaleen garagaraa kan raabsaman waan dhimma qabsootii wal qabatan wanti barreeffaman achuma keessatti hojjetamaa iyyuu ture yeroo baay'ee. Inni kun ati rakkoon kun narra ga'u murannoo akkasii kana keessatti kana gochuun akkamirraa madduu maalirraa madduu danda'e? Maanni waan sana amannee fudhanne kan si dhibu waa amantee naa fudhatte oduu teeffisomaas ittiin fakkaatu lammata waan gatii qabu waan sabni keenya gatiitti baasaa dhufeedha amma seenaa egaa namni irra deddeebi'ee immoo kanan dubbifnaa hin arginaa warri garii waraqata warra nyaatan ture waraqata nyaadhee naajjeesaa iccitii koo deebifadheera warra jedhe jira qabsoo kana keessatti gariin isaanii ministeerummaarraa gadi bu'anii so waan Oromoo kana gaafa deemtee dhattee dubbistu namni waan gatiitti baase innaa ilaalte waan nuti baafnu kun barammaa kanatti baay'ee xiqqaadha kanaaf tokko tamaneen godhe dhugumaa waan kan kooti namnis na ajajee miti dirqisiisee miti fedhii kooti nan godhe namoota akka koo fedhii isaaniin godhantu jira amma si ajaa'iba nama guyyaa tokko iddoo ta'ee dhufee takka waliin argine wal barta fuula laalte jecha tokko laalte koodii wal barta waliin nama dhalan inni kun maal sii kenna humna sii kenna jechuudha hundu illee waan gatii qabuuf yoon hidhamillee waan gatii qabuuf yoon kana ta'ellee wanti sun itti dabalata kan jedhu kanaan deemaa turre inni kun baay'ee humna waan namaa kennu kanaaf hiriyoottantu jira maatii jira fira jira hangafoota jira gorsi isaanii hundumtuu itti da'ameetu sana sii dabalaa isuma kana irra jireessa baay'ee kan nu gargaare yaadan. Mee wayita mana hidhaa turte hiriyaa keenya keessattuu gaazexeessaa Shifarraa Hinsarmooliin mana hidhaa turtanii sana boodas ati warraa keessa mana hidhaa turte haalli mana hidhaa sun akkamiin ibsama carraa kanaan hanga ammaa akka keessummaattis OMN irratti dhiyaatte waan hin beekneef mee maal ture walumaa galatti turtiin waggaa 4 mana hidhaa keessatti sababii tokko malee gaati waan ittiin yeroo sana himatamaa turte maal fa'ii isa kanarraa kaasiti meenuu ibsi ijoollee Oromoo irra miidhaan gahaa ture. Egaa akkuma si jedhamu waan televiziyoonii keessa ture waan mucaasaa mootummaa keessa jiru hojjechaa turre argineerra hanga wayii otoon ani baganeedhaan kan hin jedhu tokko otoon hidhamuu baadhee waan gola mana hidhaa keessa jiru hin argu. Kanaaf qabatamaan iddootti argineedha. Yeroo garaagaraa akkuma himamu relatively kan keenya jaa maqaan beekamu miidiyaatti himamuuf haga kanan turre lammatas yeroo nu qaban sanatti wayyaaneen tooftaa isaan godhan tokko waa dhalatu nama Oromoo diimaa ibsaatti ibsanii hordofamuun lammaasiidhaan walitti qabu waa gootee otoo hin taane walumatti qabaniitu ragaa barbaadu himannaadhaaf isaan keessa tooftaan qabiitii ragaatti barbaadiidha. Kan ammoo Abiyyillee bahee ragaa baheera. Nama qabnee ragaatti hin barbaannu ragaa barbaanneet hiina kan jedhu dubbateera jechuudha. So isaan maasiidhaan nu hidhan. Fakkeenya kan hin hidhame boombiitu 6 kiilootti dhohe. Boombii sana booda nu qabanii nu hidhanii anaan karoora baaftee nama akkas gootee boombii maaloo gootee kan jedhu boombii qabadhees hin beeku argees hin beeku sum dhugaa itti dhiyaadhee akkasitti. So nan ilaallatu ammoo keessi boodarra isa ilaalanii akka nan baafne ilaalaniitu isa kan fayyadamanii wabii mucaan ijaa du'ee boombii sanaani wabii hin kennu himannaan tokko lubbuun sirratti banameera wabiidhaan ala bahuu hin dandeessu kanaa jedhanii isa kan bananii odeeffannoo OLF'if kennite kan jedhu immoo jira. Odeeffannoo nuti kenninu odeeffannoo televiziyooniitti dabarsinu waan addaa waan argannu hin jiru. Mirga keenyaaf falmanneerra isa homaa shakkiin hin jiru. Waan akka sabaatti nu argachuu mallu falmaa ture walgahii irratti naasofta adda addaatti naasofta yoo mirgi namaa sarbame miidiyaatti gaawwee madandeessan goota aadaa ofii dabarsu waan adda addaa goona dhiphina jiru keessatti isaan kanaan osii himatanii inni waan biraa isaan hin himanne isaan OLF'if oduu ergitanii oduu maaliin ergee ragaa maaliitii hin jiru ragaan sunis egaa maal godhuu innaasi jalqabanii amma qorannoon dhumutti sadarkaan tura qorannoodha jaa ta'eef
amma sanatti dararaa guddaatu sirra gaagaa mana qabanii maakalaa nageessanii shifarraan maakalaadha mana adda addaadha mana dukkanaan jira waan shifarraan jedhu hin beeku waan anan jedhu shifarraan hin beeku kanaaf adda si baasu inni lammataa ragaa ijaan qabaanne maal godhu nama isaanii gandarraa fidaniitu saatii ati hin beekne si waamu halkan fa'aa si waamu namachi keessa jiru poolisii haa ta'u maal haa ta'u hin beektu gaafa ija hidhanii si waamu lama sitti agarsiisaniitu akka isaan sana hojjetan gaafa mana murtiitti agartaga mana murtii sadarkaa ragaa sadarkaa yookaan yadarajaa misikir kan jedhamu jira yeroo dhaabasaan poolisiitti akkasitti himu achi teenyee argineerraa fedhii isaatiin dubbate maaloodha ani ragaa sitti baru akka seeraatti namni tokko jechi inni kennu jechi kuni ragaa sitti ta'a kana beeki jedhamee itti himamee silaa taa'uu qaba seerumarrayyuu amma sireebaniitu fuudhanii jecha wayii maqaa kee maal harkaa fuudhee mallatteessisiin jedhu seenaa keetii ati mallatteessiteetuma baafta garuu waraqaa irratti immoo gubbaan isaa duwwaadha waan barbaadutti guuta borummoo itti fufta waan itti fufe sana ilaaluuf hiree hin qabdu ati dhumarratti mallatteessitee bahuu malee kana waan akkasii hojjetanii ragaa innaa dhaabasaan taa'ee fedhii isaatiin jecha isaa kennu argineerra warra ragaa sitti fidu jechuudha sirratti qindeessu. amma warra natti qindeessan tokko nami Salamoon Abraay shufeerii nu bira ture nama matwaalaqaa wayitii kan biraa dubartii Tigiree Boolee Kifila Katamaa Gullallee Kifila Katamaatti gaafatamtu amti an Salamoon malee warra kaan hin beeku Salamoon immoo isa dhufuu jarri sadan namni lama yoo haasaan isaanii wal'a'e akka seeraatti himatamaaf looga seerri amma kan gosum dhufu Salamoon dhaabasaan harkisaa hidhaadhaa ani oo makkana argen beeku ishiin sun harkisaa hidhaa miti taznaanto min bilo ቁጭ ብሎ ከዳዊት ጋር ግንኙነት ሲያደርግ እንደነበረ ተናገረ amma harkidhaa fi harkini dhabneenuun kuffisa jechuudha kanarratti inni biraa namichi qumxaadhaan dhufee ganama uffata miicaa ture jedhe isaanuu waliin arganne jechuudha kanumaan kufasi jalaa so sharri akkasii sitti xaxanii sirratti hojjetu waan garaagaraa kun injira halkan si sodaachisuu sireebuu ijoollee garii amma ragaalee garaagaraas manarraa sassaabuu jira alaabaa nabira gaangoone actually mana nabiratti ngoone namoota irratti godhu inni kaan torchii godhu qeensarraa buqqisuuf ijoollee qeensarraa buqqisantu jira faana jala kan madeessantu jira waan akkasiiti innaa garii garmalee mataa keessa si rukutu yeroo akkas rukutame guyyaa sadiif unconscious ta'ee ture wantichi hamaadha jechuudha dararaan akkasitti godhamu halkan si waamanii ija fuudhanii gadeessi deemuu qawwee mormatti si qabu waan akkasii saayikooloojii godhu kun hundi waan ta'an an arge kitaaba tokko jira gizitunaa gizoota natti fakkaata kitaaba kana alatti hin dubbifneen ture mana hidhaatti hin dubbise gaafa mana hidhaatti dubbisu gizitunaa gizootiin kun jeneraal Taaddasaa Birruu fa'a Maammoo Mazammeer warra macaaftuu lamaarra miidhaa ga'ee himaa achirratti waanuma bara sana hojjetan bara kanas hojjetu tokko garaagarummaan hin jiru jechuudha wanti seerri jedhamu hin jiru egaa ji'a qorannaa sana edda fixxee booda abbaan alangaa fudhatee himannaa sitti banaa gara mana murtii dhufta mana murtii naa dhufte relatively sirraa xiqqaata qorannaan guyyaa hin jiru garuu Oromoo fi nama abaawoodhaan himatame hundumaa waan biraallee waa fi marga fa'aamuu jira achi keessa ijoollee marga aman hin kennamuuf sin onegii jedhu yoo ijoollee tajaajila akkasii akka biddeen hiruu waan adda addaa kan akka hojjetame barbaadamu maal ta'uu qabda jaraa oduu kennuufii qabda akkasitti mana hidhaatti loogiin jiru daangaan qabu kan si hidhu kan si qabu lammii biraati Tigireedha kan ragaa sitti ba'u Tigireedha kan si himatu Tigireedha kan daanyaa murtii sitti kennu Tigireedha kan mana hidhaatti si eegu Tigireedha kan wal'aansa marfee si waraanu Tigireedha kanaaf nagaadhuma yoo na waraane summii na waraane kan jedhu sittuuma nama kana kanaaf waa'uma argitu hundumtu apartaayidii biyya biraan jira fa'aasi jechisiisa inna jibbinsaa fi isaan sirraa qaban immoo afaan Oromoof zaranyaa siin jedha ofii isaanii Tigiriinyaa malee naasaan maqaa kan kee amma nuti Abrahaa Tsibaa minaamin jennee jallibni akka isaanii qajeelchuudhaaf yaalla isaan maqaadhuma qajeelaa jedhu suma salphaa qajeelaa ani waamuu hin danda'a warri kun kolonii biyya biraati warra dhufe si jechisiisa kanaaf waan ilmaan Oromoo irra ga'u hamaadha garuu gaarii nu hojjetan iddoo adda addaa walitti si fidanii wal si barsiisu
ummata ka xiiqii godhatu qabu qabsoon kun daran akka jabaatu godhan ufuma isaaniiti jechuudha. Kanaaf haqa ijaa qabnuu fi haqti keenya immoo namni keenya immoo kutataadha mana hidhaa keessa taa'ee waa meeqa hojjeta akka argitu kitaaba iyyuu achi taa'een barreesse. Warri biraa waan baay'ee waan hojjetanii jira kun kana miidhaa isaan godhanii warri namni si jibbee silas kanuma godha. Inni guddaa murteeffachuudha jalqabumaa anatu itti seene barbaade mirga kootiif falmachuu lubbuu koos qabeenya koos baduu wayyaan gabra ta'uu mannaa kan jedhuun qaba konseptii san. Kana waan godhume nan beeka otoon garba isaanii ta'e kana nan godhan garba ta'uu diduu waan natti fidu jaan beekuuf yookaan warra jiran hunda wajjin ijaabeefneef sitti tola. Innaa achi gallume warra waggaa 16 namni hin gaafanne jira. Waraana baawoo warra turan achi keessa dhufan. Jara sana na argitu kan keenya nu magaalaa keessaa dhufne namni dhufee nu gaafata torbe maqaan keenya miidiyaatti himama. Innu saayikooloojii kee baay'ee ol buuta. Kanaaf waan baay'ee waan akkasii ture jechuuf egaa dheeraadha wanti isaa. Mee keessattuu mee waan maatii sila tuqxee ture egaa ati haadha warraa kee lalisee wadaajoo wajjiniin mana hidhaa waggaa seentani maatiin rakkoo keessa akka inni bu'u beekamaadha. Kabiraallee yoo hafee gama gargaarsaan hafee qorqalbiin daa'immanii jiituun yeroo sana xiqqoo turte. Mee akkam ture yeroo sana akkamii yaadatta? Hedduu ulfaata baay'ee isaa keessa deebitee yoo kaatu ani amma naa ofiidha muushiin ijaa jirtu xinnoo jajjabinaan qaba ture innaa isheen hidhamtu ani Naayiroobiin ture biyya baqaan turtee Naayiroobii keessa immoo biyya baqaatii firaan qabdu irra jaala nama Oromoo ala jiru kanarratti hirkattee jiraatta isayyuu nama keenya baay'ee jaa barbaadanii dhokattee jiraatta kun hin jira innaa isheen hidhamte sana baay'ee natti dhaga'ame amma ijoolleen qophaa mana keessatti hafanii wanta gochuu dandeessu hin jiru. Filannoon innas ture tokko deebi'uudhaan biyyatti isaan kan barbaadan isa sana yaa ta'ee fi on deebi'es wanti hin godhu hin jiru. Yaaduudha bitaa mirga on deebi'es anis hidhaan seenaa ishiis hin gadhiisanii kanaaf ciniinnatanii keessa ba'uudha. Oromoon galata guddaa qaba. Namni keenya haala kana jiru siyyuu dabalatee horii walitti buuftanii maatii naa gargaaraa turtanii iddoo adda addaa namoonni nan hin beekne akkasitti horiitti ergee gargaaraa ture jaarmiyooti mirga namoomaa falman kan akkasii riippoortat wiizaa boordar kun waraqaa nu barreessanii warra maallaqa nu gargaaru horii nu erganii nu gargaaraa turanii jaarmiyaan Oromoo hedduu nu gargaaranii kan ABO'nis hedduu nu gargaare. So wannichi maal jechuufini otoo gargaarsii fi birmannaan nama keessi bira hin jiru ta'e sitti dhaga'ama. Innaa tokko sun dhufee sun ijaa jiruuf kan baay'ee galata galchuuf hin barbaada. Yeroo garii namoota maqaa dhoofte ammallee waan adda addaa deemaa ijaa jiruuf jechuun qabsoo ijaa jiruuf riiskii nama keessa buusuudhaaf maqaan dhoofne malee biyya keessaa ijoollee paaspoortii baasanii maqaa jijjiiranii amma Keeniyaatti erguutti warra hojjetantu tura galata warra guddaa qaban jechuudha. Kun hundi gabrummaa sana keessa taa'ee namni malatee ijaa ta'ee fi humna sii dabala rakkoo sanarraa akka xiqqaatu godha. Ulfina isaa baay'ee ulfaata akkuma dura jedhe immoo ajjeechaa nu jira nu biratti ijoollee du'antu jiru kan akka Lamaayyoo Garbaa kan akka Gaaddisaa Harphasaa kan biratti ajjeesanii kan kanannaa warri biraa du'eera iyyuu ati immoo lubbuun jirtee waan akkasii sirra ga'a kuni aga wayii sii kenna birmannaan nama keenyaa mamma kanuma jabeessu immoo kanarratti hin argee jechuudha. Itti gaafatamaa kutaa sagantaa wayita turtetti yeroo sana tattaaffii guddaa gochuudhaan wanti sun milkaa'ee yeroo jalqabaatiif qilleensarra oole wayita akkaataa sanaan miidiyaatti jalqabamuu fi har'agaa irreechi aadaan irreechaa akka itti ibsamu garaagara mee isarraa kaatee akkamiin ilaaltaa akkamiin ibsitaa na yaadadha naa sana galgala naa galu waca geeza shawaanaan jedhan galgala manbara irreechaa jedhanii nutti qoosuyyuu wannichi waca geeza shawaa zaminaameen irreechaa jedhanii walitti qoqqoosna maa inni wantichi akkatti guddatuma beekama dhugaadha maaliif duubarraa isaa ka'ee akkamitti deemaa tureen argitaa jaalala namni waan kanaa qabu sin argitaa akka guddatuma beekama.
nu bira ammoo hin dabarsinu an televezyiiniitti hin dabarsitu innaan egaa wanti kun mariidhaan hojjenna ture mana nagal hundi keenya yaadattoo ta'e teenyee waan hojjennu kan akkamitti mo'annaa kana irratti haasofna turre ani immoo utuma nan jaalate otoo na dabamuu fa'aatti gaafatamaa na godhu yaadattoo ta'e nan jaalatan garuu maalan godhaa inni kun duruu uma kaasa jedhamee yaadamuuf namni biraa akka kaasuun goonu waan ni kaase amaluma isaatii jedhu kanaaf karaa kan ku akka ka'u goona waa'ee irreechaa kana kaamnaa warra maaraaf Tigireen keessumaa Saffaa amma du'eera xinqollaa nagaraadhe wanzi maamilak ምንድነው የሚያደርገው jedhe editorial irratti ennaan ay jedheeni laaffisee xinqollaa miti isaan misgaanaa galchuu garuu yoo televezyiiniin immoo aadaa jajjabeessa seerrisaa akkasii yoo isaaf hin taane immoo kunoo biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa turizimii biyya alaarraa nama harkisa jedhee baaseera galii galchaa mallasis kanaa seeraa hin gargaaraa ennaan በቃ በቱሪዝም አቅጣጫ እንዲሰራ ስለ ባህሉ ስለ ምናምኑ አንድ ሳይባል የቱሪዝም መስህብነቱ ምናምን ጀዴ አሳይ የቹን ደሜ አከ ቱሪስቲ ዳፍ ጋሪ ተይታ ገባፈሙ ኑቲ ከንበርባኔ ዋንጃ ጀቻን ጀደሞ ቶንጣን ነምነማ በውሰነ ቲቪ ነካርገሙ አና ዩሲ ተኮ ገንዴሜ ገባሴ ሶ isa keessa ofii keenya uffata aadaa uffannee dhannee keessatti hirmaannee namoota jaarsolii kana waan jejjedhan kana afaan kakkaa'u ture malumaan urree bira darbine wal gargaarree natti fakkaata qabsoon Oromoo har'a boqonnaa gama siyaasaatiin argame boqonnaa kanarra gahee jira sadarkaa kanarra gahee jira mee isa kana akkamitti ilaalta fuuldurattis maaltu ta'uu qaba jettee akkana gaazexeessaattis akkuma immoo mirga Oromoo kabachiisuu keessatti bu'aa bahii dheeraa keessan akka nama darbe tokkotti akkamitti ibsita? yeroo hojiirra turre gaaf tokko illee injira Dr. Gammachuu Magarsaa dhufeetu waan nuti jejjennu kana hin jaalatu afaan Oromootiin afaan Amaarinyaa kana afaan Oromoon dubbattu nuun jedha yeroo baay'ee maaloo godhame waan Oromoo kun guutamaa jennee gaafanne akka hawwu sanatti nutoo egaa balleessaa jirra ta'e yooma akkamitti tolaa jennee gaafanna nama wayii gaafate natti fakkaata jennaani isini indanqartu malee cufaan jirtani warri cufaan booda dhufu nu yaadan maal jechuu isaati egaa isin ammoo humna keessanii hojjettu kan itti guutee dhufu boodarra dhufa jabaadhaa jechuun natti fakkaata akkasitti hubanne egaa amma danda'an warri nu duraa hojjetanii nuti samma dandeenye hojjannee hir'ina isaa waliini warri immoo duubaan dhufan isa sanatti guutaa akka dhufan abdii tokko sii kennaa wanta amma arginu waanuma nuti hawwaa turreedha hundi keenya mul'ati nuti arginu sabni keenya hundi mataan mirga isaa falmatee rakkina keessaa akka ba'uudha maaliif eenyumaayyuu falmee bilisa baasuu hin danda'an ofiin bilisa baasa wanti goonu dammaqsinee namni hundumtu mirga isaa bilisummaa isaa akka deebifatu akka ta'uudha hirmaannaa uummata keenya lakkoofsisaa hedduudha namni kun wal dhaga'ee si'a tokko yoo ka'e warra akkas godhan kan ofirraa jechuu akka danda'u beekamaadha jaa ta'ee fi mil'uun keenya sabni keenya tokko ta'ee bilisummaa barbaadu sana murtii ofii barbaadu sana akka godhatu waan ofii isaati kan jedhu sana hawwii sana inni kun taa'aadhuma jira waan taa'aa jirutti immoo hin gammaddaa isa kana immoo eeggachuun barbaachisaadha waan argatte yeroo hunda waan argatte of jalaa balleessuu hin qabdu isa eeggachaa isa hir'ate immoo itti guuttachaa deemta yeroo mara namni kan dagachuu hin qabne kaayyoo ofii gadhiisuu barbaachisaa miti kaayyoon murteessaadha tooftaa adda addaa jijjiiruun rakkoo hin qabu kaayyoon nan ga'a jettee eerpoortiin deemuutti eerpoortii sana ga'uus irra jiraata yoo achirra haftee boruus akkasuma kaayyoo kee jajallisaa oolta kaayyoo kee eeggachuun barbaachisaadha tooftaa tarsimoo maaloo kana jijjiirrachuun immoo kan abbaati iddoo barbaanne ga'uuf jabaachuudha waan argannetti immoo tifkachuun nurra jira kan jedhuun qaban. Ani gama kiyyaan gaaffiif hin qabu hunda fixeera wanti naafuu jira yoo jette itti dha'uu dandeessa kanarraa kan hafee sadumaatiif nagaa daawwattoota keenyatti dhaammadhuuti gaaffiif deebii keenya goolamna. Hedduu galatoomaa bakka jirrutti jabaannu waan hir'ate waliin haguunnu fayyaa ta'a jennaan gama kootiin ulfaadhu atis fayyaa ta'i. Haa ta'u ulfaadhu.
Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa turtii gaazexeessaa barreessaa fi akkasumas immoo qabsaa mirga namummaa dhaabasaa Waaqjiraa waliin taasifne kanumaan goolabne jirra yeroo biraa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti kanumaan nagaan nuuf tura akkasiniin jedhu waa'ila kiyyaa ogeessa teknikaa fi kaameraa Mahammad Ahmadii fi Dammaqaa Nagaasaati kan mariisisaa ture egaa yeroo biraa walitti deebina ulfaadhaa nagaan.